tokko kakaadhi maasiiti. Lammaffaa irratti ka obboleettii isheeti. Obboleettiin ishee guyyuma kaleessuma na biraa deemtee kaleessuma Saawudii deemte naan jette subhaanallah. Mee namni gofnaa qabaa ka Saawudii guyyaa tokko deemu. Lammaffaa amma ganama kana hirribaa kaanii kootaa isin jalaan cufannu naan jedhan jechuudha. Mee dhageessanii? Dhageessanii? Ammaan tana ammoo gaafaas dhuma bilbila nu jalaa kaasuu didde. Subhaanallah. Innaa lillahi. Garuu ammoo ilmi namaa dhaggeeffadhu. Ankanaanis jedhee siigalee ankanaanis jedhee nama gargaaruu hin dhiisu. Waan fedhee taa malee. Oromoon Harargee qofaami, Arsii qofaami, Oromoon miliyoona 60 yookaan Jimma qofaami yookaan Wallagga qofaami. Ilmaan Oromoo hangaan danda'u ni gargaara. Haa ta'u ammoo dhageeffadha. Warroonni maaf mana kee ofitti fiddeettan mana kiyya oon ofitti finne intala Oromooti. Manni kiyya maali? Namni abbaan qabeenyaa ka viillaa keessa galuu saba ofirraa kophaa kaayyata. Siigalee? Kan jechuudha. Kanaaf warroonni gartee maqaa nu nyaatteettan ka isii jalaa bade garaa isin hin nyaanne. Namni tokko gaafa bade mucayyoo akkanaa dhalootu iddoo akkanaa nu barbaada jechuun nama hin beekne nama maqaa nama balleessuudha. Mee akkam jechuudha. Mucayyoon tuni maqaa nutti jijjiirratti tokkoffaa. Maal dhageessanii? Tokkoffaa maqaa nu jijjiirratti. Ka maqaan isii Safiyyaa Soofiyaa nuun jetti. Ka gandi isii aanaa seeru aanaa balee nuun jetti. Arsii bahaa aanaa balee. Dhugaadha balee ni jirti. Baali osoo hin taane baleedha. Amma kun ofii deeskan ogumee qarratti dawwalaarra kun ola bilbila. Kunoo kunis kasaaniiti la. Ka obboleettii isheeti. Inumaa kan afaanii hun kaasaniyyuu. Eewu laal. Argaa jira keenya. Argitanii la. Bilbila namaa karaa barraa fuutee ittiin nutti hin dawwalti. Ammoo ana birrii kuma ke Allahu Akbar yaa boo ilmi namaa edaa subhaanallah. Siigalee laal amma Adaamaa koottaa ittee Finfinnee irraa kaaftee nu fiddee Adaamaa ittiin nu fiddee kun asin nu salphifte jira keenya. Arga. Adaamaa eegu jirra beerte Adaamaa raammaan qabadhee dhufee jechuudha. Eewu. Hin kaasan jechuudha kanagaa. Kanagaa kunoo ishi irraa kafalaamee warri maqaa keessan jaalattan san. Ijoolleen Arsii ila maqaa jaalattaniimi ila irraa kafalaaree kunoo hattuu teessan irraa kafala. Hattuu teessan irraa kafala ijoolleen Arsii na alkusummak maal fidda qoy. Maqaa nu nyaatte jetta maqaa rabbi si haa nyaatu maqaa maal si nyaata. Hattuu kami barbaanno qoy. Feetu toorraa haajii haa taatu feetu Harargee haa taatu osoo mucayyoo Wallaggaatu fuutes mucayyoo dhalattu Wallaggaa aanaa akkanaa jedheen barbaada. Saniin ala akkaataan itti barbaadu hin jiru jechaadha. Maal jechuudha kun maqaa na balleessitee maqaa kee rabbi see haa balleessu inshaallah biiznillah duraa baddee jirta na alafu kos ummak. Kamisi uffattuun qabne kadiriitu birrii kuma tokko kennee. Wallaahi birrii kuma kennee biitiin ka isiin irraa akkana nama biran na salphifte kana soddaa jetti sodaa rabbi sitti haa buusu. Intala haadha sale soddaa naan jetti. Sodaa rabbi. Leebaan tuni soddaa naan jetti. Sodaa rabbi sitti haa buusu. Soddaa haadha keetii sali. Jazbaa haadha rawtan. Namni qarshi kuma kenneefi wallaahi akka obboleettitti isin gaafadhu kunoo maatiin kee dhufee si haa fudhatu jeeni akka obboleessitti ilaalee birrii kuma harkatti kenneef namni kanaa jira taaskiin koo bar yoo qabattees fuutee bakka inni barbaadee si buusee si biraa lixaabar ammana kiyya si fideetiin xurii kee sirraa dhiisisee si galee qarshi kuma harkatti ta'isaaba malee si kennee taaskiitii yoosoo sin gaafatin qaallitti irra si kaa'ee si galee qarshii takkanaan kan hin obboleewwan kiyya isinii galee qaallitti geesseetiin qarshii takko osoo irraan fudhatin achi qajeelchee kutee. Akka barbaadde nyaatte akka barbaadde dhuyite kun naan ta'u kanan naa ta'a jecha si galee akkasiin na salphifte immoo rabbi duniyaa akiraa isii haa salphisu. Kanaan ammoo ijoolleen Arsii dhuftee maqaa nu nyaatte rabbi maqaa keessi haa nyaatu biiznillah. Si galee maqaa kee rabbi si haa nyaatu. Ansi ta'us dhagee obboleettii ya taate irraan tan Arsii maqaa nu nyaatteettu. Fakkeenyaaf yoo ati waa balleessite mee isa si haa barbaadu. Paaspoortii mattaawaqaa wanni qabuuf ilmi namaa ittiin wal barbaaduudha bar.
yoo duute gartee eenyummaa kee ittiin beeku yoo balleessite eenyummaa kee ittiin beekuudha kanaafi bar wanni gandaa fi wanni ichirra kaaniif diqaalaa haadha rabu kana warroonni ammoo gartee qoosatti fudhatan inshallah yoo rabbii keenyaan taate isinii gaddu jirus rabbi ol nu garsiisa gadda duniyaa fi akiraa koolirraan cinne yoon dhugaan nuti haqa qabaanne rabbi isinitti hafidu bi iznillaahi ta'ala warri nutti qoosaartan ishi nu ammoo oromummaa ilaalleeti oromummaa rakkina isii sallaalleeti sa'aatii meeqannatti dawwalte achi sa'a meeqa dhaabbatti kana duraas ijoollee fuudhaatuma turre kunoo tanallee waliin fuudhee bar wallaggaami kunoo ijoollee wallagga baati mooni taati wallagga lixaati kunoo Dubaay irraa waliin dhufaniimi isiitu kunoo isiin natti dawwalelleedha ma walumaa turaniimi wayin isii qofa fuudheen ay waliin neegaa jeetiin bar waliin fuudhee mana kiyya galcheemi ani rakkattuudha amma kunoo Adaamatti nu yaamte Adaamatti illee bilbila nu jalaa kaasu diddeecha Finfinnee irraa kaanee Adaamaa jala dhufne koottaa nuun jettee jechuudha koottaadhaa nuun jettee sigale koottaa nuun jettee warri kolfitan maal kolfitu hattuu akka isheetiiti dhugaa moomina akkasi ka hattuun bakka hunda jirti kanaaf hattuu ofitti hattuu balfanii gaarii jaalachuun hin ta'u ka ani ka jedhe fakkeenyaaf arsiin hattuudha arsii nu jalaa ta'e hin jenne kunoo ta jalaa tamtees arsiidhaami waa arsii maqaatu hine miicayyoon nu jalaatte arsii baa aanaa seeruuti ganda jeedallaati moo ganda maarree kana nu barbaada jechuun fakkeenyaaf gosa tuquudha akkas taanaan gaafa meeqa Harargeen waatee isiin tun godina Harargee baati jaanii dubbatanii Harargee maqaa balleessan jechuudha ka hay akkas jechuudha ka kana kaamil micayyoo takkaatu si Dubaay irraa dhufteen irra kadhe haadhallee hin qabu naan jette gaafa deemtu gartee warqee yookaan daaba naafiin gaafa suudii dhuftu fiddee dhufte jalaa fuute gaafa sarriyaala 4,000 bitte ni beeka warri suudiiti amma sanuu ol qaalee jaan sigalee qarshi birrii maallaqa keenya 100 oli sigalee kana fuutee deemtee amma Adaamatti nu yaamtee koottaa isinii kenneettee gaafa nu Adaamaa dhufnu asitti illee nu jalaa dubbachuu diddee jechaadha isinii galee kunoo bilbila nu jalaa kaasu diddee amma Adaamaa jirra nuti gara manaa galutti irra inshallah alhamdulillah hundaafuu alhamdulillah nu kuni gartee waan nu godhuu sin qabu kaayyoo keenya irraa is duuba nu deebisu inshallah akkasi jara keenya lakkoofsa meeqaan itti dawwale jara keenya numaa hun kaasan ofiif gizee fedhan ganama faa galgala faa lakkoofsa biraatiin dawwalan malee hin kaasan nu jala amma ganama kanallee lakkoofsa jijjiirratanii nutti hin dawwalan ka duraan beeynu ni cufatan guutuma cufatan bilbilu maa'u sinii galee akkasii warroonni gartee arsiidha maqaa dhooyte micayyoon arsii taatus arsii maqaan dhahin jettan birrii irraa kaffala saniin alatti immoo jaalalti sobaan taatu dhageessanii jaalalti sobaa isin wal jaalattan kun hin ta'u akkasii obboleewwan kiyya jazaakumullahu khairan galatooma ulfaadhaa inshallah namni micayyoo san beeytan nu barbaada safiyyaadha maqaan isii aanaa seeruudha Dubaay turte ijoolleen Dubaay nu barbaada adaraa rabbi fidimee bilbila san bani guutak itti garsiifna bilbila boleetti cufaadha dhiisi san nurraa bilbila obboleettiitiif ni oowwaa bar akka malee oowwaa bar aboo rabbi oowwa biyyan jirre inshallah wallahi warra gartee isii deeggaruu fi kaanillee oowwa biyyan jirre rabbi isinitti haa buusu isinii galee kunoo micayyoon obboleewwan kiyya kunoo laan micayyoon ishii tana suuraan ishee tana safiyyaadha aanaa seeruuti mee ganda kam akka taate kunoo laa Adaamaa kunoo maqaan isii safiyyaa aanaa seeruu ganda Abbaas ganda Jiddaati sigale ganda maqaasii safiyyaadha ganda Jiddaa Hadoochaati mucayyoon to sigale arsii baha balee waluma bira
arsii bahaa balee waluma bira nummoo maqaa nu shawwaddee balee nuun jette immoo isii warri beeku akka nutti himetti Safiyyaa aanaa seeruu Abbaas gandaa jiddaa adoochaadha. Allah stilla abba. Allah stilla. Sinigalee jira keenya. Suuraa isii maxxansee jira. Suuraa isii maxxansee warri jettan suuraa isii maxxanseetiin jira. Viidiyoon illee godhee jira. Kunoo laal. Kunoo mucayyoon tana laal. Kunoo mucayyoon tana laal. Mucayyoon isii tana warri beektan laayyoo seeraan isinii mul'ate jira keenya. Kunoo laal. Ikkoo urjii maqallee isiin balee miti. Nu shawwaddeeti maqaa akka malee nutti himte. Gandi iseelleen aanaa seeruuti malee aanaa baleetii miti. Nu shawwaddee maqaallee nu shawwaddee ganda iseellee nu shawwadde. Namni isee beekummoo akka gartee bakka biraa taate nu hime gartee akkana jechuudha.